kabajamtoota fi daawwattoota keenya gaarraas walitti deebinee jirra viidiyoo bashannansiisaa fi bohaarsaa ta'an qabannee dhufnee jirra ittiin bashannanaa ittiin bohaaraa hanga dhumaatti wajjin yaanu taagaannaa wajjin turaanis afeerraa kooti warri maatii keenya taatanii fi maatii keenya hin ta'in hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbi sinirraa jiraatu siniin jecha viidiyoo eegallee jirra. Aha. Nama argeettoo karaa duratti itti dawwalee haasofis. Dhala mandara nama argeetu akka raaduu itti dawwalee itti haasaa oola. Akkami dubbiin dhugaadha. Warri dhugaa itti yoo jiraattemi. Sune. Ameerikaan na qabani. Du'aa ina kadhumee adda. Jabbee abbaa keetiitu du'aa idaan ta'e. Wow. Ameerikaan dhagaati du'aa ina karadu ina jabbee abbaa keetiitu du'aa idaan ta'e itti kechee Ameerikaanoo jira nama Ameerikaanee. Wow. Nama badaa jechuun nama fidhiitee deemu osoo hin taane nama ganaa kan fidhiitee deemu fidhiitee hin deemu jee sikki jibuudha. Namni badaa akka sidhiisee deeme osoo hin ta'in si hojii jiraachaa sidhiisee deemu osoo hin jiru dubbataadha. Nama akkasiif irraa eeguu gaariidha. Wow. Yaa Habiibati osoo hin dandahee ijjala si fuudheetiin qibsiisi nyaachisa garuu maaliin godha? Isaa bahuun yaa salaam. Wow, isaa bahuun taanarra dhiiste jeetiin alaala sidhee isaa. Wow. Shamarran heerumanii bahaniin harmallaa yoo jenne dhiira fuutee heerteenoo maal jennaan? Harmalleessaa jennaan. Harmalleessaa akkamitti? Egaa maali waan anaaf fuudhee baase waan ta'eef harmalleessaa nanaa miire. Gogaan maal jechuun qabde harmalleessaa. Wow. Dhala heerumtee baate harmallaa yoo jenne dhiira fuutee heerteenoo maal jennaa harmalleessaa sababa isaatti harmalloo iteessinis. Wow. Giftii ko amalli kee firiijii keessa yookaan iyyuu qabbanaa'u bifa kee ilaalee sitti dhiyaadheen amalli kee gubeena waxal kanaaf garaachan ittiin nyaadhu nyaatti fixuu kendur si baqachuu naaf wayya bareedina kee sirraa dhiqeen dhugaa maal naaf godha bifa seenaa sondumsuu daakuu dibatee qixaddaatu ammoodeliin gifsin barbaada bifti kee qofti nan ga'u amalli kee buddeen ija hin qabne fakkaatu guyyoon ganamaa wal geggeessuu keenya. Nagaatti. Dhugaareeti. Bareedina isii dhufteen dhuytu maal sii godha? Moodelistiidhaaf hin barbaadu jee. Waaw. Itoophiyaa keessatti Haayee. gandummaa hin beekne. Haaya boo. Seerii afuran arge. Afuran. Sitti dhufnaan ganda kamirraayyuu goran. Eeshi. Du'a. Lammaffaa jaalala. Biyyoowwan. Sadaffaa dhukkuba arfaffaa iyyummaa jarri kun abbaa fedhii taate sirraan goran. Dhugaadha jechaa dhugaati. Maaliif isaan hangi kun gandummaa fi jinni hin beekan hongosasanii isaan bira jirtu si dhufan taanaan sumaan guutan. Wow. Tumani dufutini demti arradabu suma baruna balati khadabana gibbe daisu halalati wajuranu labde hatta kholati ya guyara ko badana dufute ali alaga adana basse Wow. na hambete Begum sabudana hamte dunya khay sumani dufutini demti arradabu suma baruna balati khadabana gibbe daisu halalati uranu labde harka kholati Addunyaan akka feetee qabdi har'a fuula namaa yoo si dhaabdee baatee boru fuula nama sanii si dhaabuu dandeeshii tanaafu waan hin beekamnetti waan hin taane hin dalaginii. Kopheen miila. Yaa salaam. Jaartii osoo harka qabattee deemaa jirtu kophee miila takka. Ta nama biraa agartee gizee akkasitti sirratti sana kophee san agarte maal murteessita? Dhaabbatteetii sababa uummattamoo dhiistee biraa deemta. Waan ajaa'ibaati qaba. Haaya boo.
Kadiban kan yo dua ni makan sa. Makan. Mama ammo enyu sila. Wani din na vote. Enyu. Ilma korre na vote. Isa si budak chuklo. Mama sandise chu. Me isi sa mal rat yesu jabde se me. Amo. Si dure re mama is. Oga amal kaje muna butani ti jarso na jeitan. Achi si budani chi sige sinje chu. Waaw waan ajaa'ibaati gartee. Akka feete yoo taate wanni duraa hin irraanfatamtu. Hummaan lalka jalqaba sayyaatettee ilmii jirti bar. Saboodettee handees. Iska ammaa hin irraanfanne jechuudha. Waaw. Torbaandu faaruu sakiyya. Hayyee. Yeroo tokko fana feere. Haya. Anu waa hin dhagunatti hin fakkaatu. Waaw anuu kan hin dhagoonatti hin fakkaatu. Tujjaaroota qofaa feere fiifuu kan dhaquutti hin fakkaatu. Waaw. Qabeenya hundarra qabeenyi guddaan kan kana kennu nama qabu. Siif haa ta'u. Waaw. Siif haa ta'u miti. Amanuus qabda. Namni tokko osoo onnee kan keenaaf gurgurisiin jedhee meeqaan gurgurtaaf? Gatiin qabu. Nama jaalattuuf garuu tola kennitaaf. Argitee namaaf kan kennitu kennaa guddaan of kennuudha. Yoo sanatti qabaataa jedhamta waan maallaqaan bitamuu hin dandeenye yoo kennitu. Maal jettame anumaan jiru yaadan qabu. Nama Itoophiyaa kana gammachiisuudhaaf. Haya boo. Gooma takka qofa goote. Takkittiin. Hayyee. Haa qofa dhaamsitee fitta. Hayyee achi boodoo. Inni qomalda. Ifaa dhaamsitee fiddaa. Maal fidda qoy ifaa dhaamsitee maaltu dhufa? Ifaa gisee dhaamsan maaltu dhufa beeku? Takka takkaan irraa yaastii gammachiisuudhaaf. Waaw waan ajaa'ibaati. Kanaafuu ati akka ittiin nama Itoophiyaa gammachiisan ni beektaa jechuudha. Waaw. Dabaadho. No. Fi fuudhaa bocuun dandeenye namaan qabaa jee deemaadha. Gartee qabuun gisee firra dabarsite akkana nama goote. Waaw. Haa. Wallahi shumii rabbi agartee. Haa. Shaqabiin qabdu. Dhugaa shaqabiin qabdu. Maal agarte? President of Ethiopia kajani Johar Mohammed. Yaa salaam. Ani siin kannine mana maaniin arke gaafa abiyyuun agartee gadaan isaa gaas ni oggu filmaataan hin bu'an hunjee filmaataan oggu inni bu'e Johari rabba yaaboo ammaan jalaash kaabbataan isiniin jee isinii me'an. Nuhimte garuu maaliif qofalte? Mana maaniin arkee jettee? Mana malee zaahiriin hin taatu jechuu keetiyo. Hanga isin jiru waan hundaaf akkamitti hiikkatame akka itti hiikkattan yaada reeshan daallame. Waaw! Koi! Miizeetu moo? Yaa salaam. Akkam isa? Sargiidha moo? Mudhii qabatu jiran. Naan gallee bar. Maali jiran koi? Miizeetu moo? Adusticha achi keessa jira. Waaw, naan gallee waa. Hayyee mee qaama kee kanarraa. Hayyee. Bakki namni caalaa itti fayyadamu eessa? Qaama hiyyarraa bakki namni caalaa itti fayyadamu. Ni jirti? Harma keeti? Akkamitti? Harma hiyyaa ani ittiin fayyadamu namaatu lugee ittiin guddata waan ta'eef. Waaw. Ilmooti. Waaw. Gaafii ajaa'ibaa deebistee qabu. Hiyyaan dheenu. Waaw. Obboleeyyan kiyya. Isin warri akka kiyyaatti miskiinummaa jibbita. Hayyee. Kana booda miskiinummaa jibbuun isin irraa hin eegamu. Maaliif? Sababni isaa. Hayyee. Miskiinummaa saree qaaliqaati waan ta'eef rabbummaan ta'u nurraa ja'u. Yaa salaam. Miskiinummaan
saree Khaaliqaatii rabbummaan ta'u nurraa jiru. Yaa Rabbi nuuf gaati ta'u nurraa je. Yaa Allah. Wow. Ya minisha mudhi kula akkami wareedula. Ya tole malo. Akai kamadi. Ya minisha. Mudhi kula akkami wareedula. Jede dabala di sana faku kurtu wachi biye tiksa. Waya tole malo. Akai kamadi. Kalbis. Jede dabala di sana faku kurtu wachi biye tiksa. Dhaamsa ajaa'ibaa dabarsuu jirti kam. Diigaa ijaaraadha. Lafa gurguruun isaadhaa eessa jirti. Waaw. Arrangan wanje duza kana sor. Haye. Sai baki haganda keessa. Ha. Hagise sareen nu jala fiidi. Ibduuba qabdee ibduuba na darbin bakka maali. Si dura deemi ibduuba na darbin. Maaf ibduuba na darbita. Haye. Dhiistee deemta. Si akkuma nageessa. Yaa salaam. Dandeenyaa fiidee na dura ba'u. Tana dubbiin. Ibduuba na darbita. Si dura deem kaa bakka maali. Sacee nama si akkuma nageessa. Si dhiisi abbaan keetu akkuma nageessu. Hattu. Sudura dore mo kam dandenya fi ngi dura dabre ma wona kaddu nan kabin bakka nan kabin dasba ya salam dasba da liste kite bira fi de mal goda hay hatta dirite duran ba ne ga wali nya dam na jeti kabe duba sige der kise habibi ya wow Meena midur bara jollummaa isaatii hoggaa bokkaa roobu mana keessa taa'e yookaan mana barumsaa ta'u namni gurra isaa akka godhe hin jiru la. Ni jira. Namni yaadattanii yoo jiraattanii. Warri waan kana gootanii jiraattan yoo jiraattan goonee jaame ni jirtani. Waaw an godhe hin jira. Oromoo biratti jabaaf ajamtu. Hayyee. Yoo isaanii gad taate yookaan immoo yoo duute. Yaa salaam. Yoo isaanii gad taate jabaa ajaa'anii jabina kan kee ibsanii siif kadhatan miidiyaa kanarratti poostisu godhatanii maallaqa walitti sii guuran. Yoo duute immoo barnama akkanaatu du'ee sin jaan Oromoo yaa salaam. Jabaa jaamee faarfamu nama du'ee fi nama isaanii gatte jabaan dho'atiiru fitti laafinaan siimeetiin jiru. Waca gamaa gamanaa sitti wacoo kana dhageesseef duuba deebite taanaan wala daaliin dantaateeti. Dhumteete. Wala daaliin dhumteete. Nama tokko gisee inni dadhabina isaa kan dadhabina isaa san miidiyaa irratti ol baasuudha jaama malee isa waa isa gargaaruu miti maqaa itti barbaadudha. Gisee duutee yoo silaa duute gaa'ee nutti ol hin deebi'u jaaniiti. Waaw. Gorsa ajaa'ibaati. Obboleettii xiyya xiqqootti jaarsaan wallolee jaarsanatti himatte. Hayyee. Akka hamaa gootee natti himtee isin jennaan kalaasiif hin ta'u nama gaarii miti yoo dhiiste sii wayyaa jedhe. Ayyamoo. Ganama ka'ee yoo ani tiktookii akkana ol haadhu. Jaldeessi abbaa argee garnuun baasu jettee poosti. Yaa salaam. Jaldeessi abbaa argee garnuun baasu. Ifiif dhuftee itti himattee miti. Kanaafuu laal jaarsaa jaartii yoo wal lolanii dhufanii isinitti himatanis waan hin taane murteessina abbaa ta'e. Maqaa keessanii bata. Gaaffii si gaafadhu. Gaafadhu. Dhalaa dabbaa qabduu fi dhalaa dabbaa hin qabne keessa tamtu irra dasti ja'a. Ayyee. Dhalaan dabbaa hin qabdu. Akka nama firaashoo dubbaati. Firaashuma firaashaa moo? Ayyamoo. Nama lafa ciisuu fi nama firaashii irra ciisu. Maatu dhagaa. Tokkochuutu akka itti dhagaa. Dhugaa. Si kokkoowwa. Dhukkubbi. Saniifuu halammaffaa jechuun. Ayyee. Namni dhalaan dabbaa hin qabne. Haya boo. Akka nama lafarra rafee Dachu mata namoo. Haya boo. Agartee mi? Agare. Akkasiiti galatoomi. Gaafii akkana kana. Sin gaafadhu anu min balleessee bar. Dhalaa dabbaa qabduu fi dabbaa hin qabne jidduu garaagarummaan jirtu akka nama lafa rafeetii fi akka nama firaasha rafeetii guyyaa dasaati yaadatti aanuu laalame.
Aye. Shamarran qaqalloo waan afur. Aye. Yaa jara keenya miila kee qallattii lubu. Ya salam. Badii nyaattuun gobbattu. Afaan yeroo dhaadattu silaa. Nama jabaata. Tana qawween. Garuu immoo humna hin qabdu baala boqqoo. Ay, waan ajaa'ibaati kam yaadan qabu kanarratti. Naaf hin bartuu akka naaf hin bartuu ka maallaan jettu warra moo yaade maallaan jettu yaabiyya sitti machuu fanfidii kiyya sitti machuu mee akkam godhuu mee sodaatiyya barruu tantoo maatabbe garooyee uba qabdaati arrate garooyee karru maaloo naaf jecha koo eegda garooyee karru kan koo si takkataa beeka garooyee karru waaqoo Oy, dabbaa kana ammaa nu doorsistasa. Isin baramee jira. Warri dabbaa gurguddaa qaban irraan guddaa warra umriidhaan lafa bulee jiru nama gurguddaadha ijoollee birraa eegaa. Waa. Nama gowwaa jaalala hin beekne irraa jaalalli nama qabu hin danda'amu. Yaa sadaam. Hiriyaarra maal taate maama isaa buuftee Hiriyaa kan kee gowwaa sanarraa kan waan tokko hin beekne irraa jaalalli na qabee akka nama mataa buusuuf jira. Arrate. Sila eenyuun jechaa jiru? Hiriyaa lama qabdaati kulee fi moo eenyuun sanaree? Kulee fi jette? Sila hiriyaa turtanii miti kulee fi akkamitti jaalalli irraa si qabareessi? Arrate. Wayituma hiriyaa taatanii isin lamaan tokko maabar sitti himuu kiyyaa balleessi. Jaalalli hiriyaa irraa nama hin qabu inni siin jedhe. Atamma kanaan fincinqini kana ofirraa dhiisiiti kana yoomiyyuu hin galuuf mucaa ka yaadamnu ofirra. Sila jaadhi ilma namaa kan akkamitti waliin jiraatanii? Maali maal taate? Sifiriin beektaa miti jedha. Eeti maal taate ree? Coom dabarsii jaaladhanaan hin jettu? Saayawoo. Rakkoo qabaree maqaraa wal jaalannaan waliin deemtanii hiriyaa wal jaalachuun barbaadama jiru. Bara si jaalladha jaalala duraanis hin seeta bar jijjiirtee jettee yaada jijjiirtan jette. Maal jaalata sila jaalalli garan jijjiirtee si? Gara roobeetti sinaa jedhu jaalalli fakkeenyaaf duraan akka obbolummaatti akka obboleetti si jaalataa ture. Garuu tu har'a damootu si jaaladha naan jette. Sila firimmaa moo? Deewwan firimaa bara si jaaladha naan jettee deemgadda kaafee wayititti yaameen jechaadha. Sitti barbaadattee na yaamtee kaafee wayititti yaameen si jaaladhaa siin galuu ishee akka yoom si galattee bishaan irra rartee deemtu. Inni amaan rakkoo qaba bibi kiyya si jaalattee miti numa beekuuf kalaas dubbiin dhumte. Waan eeggamaatii miti garuu. Odde tolaamaaf geeraree jettu. Odde tolaamaaf geeraree jettu. Jettanii jechuu baattanii ani oroodhaaf qaalidha. Jettanii jechuu baattanii ani oroodhaaf qaalidha. Saayawoo. Jettanii jechuu baattanii. Akkam manaa bee takkan ala bulee takkan galma bulee. Qorraan jennee aduun jennee beelaan bee. Arrate. Harmee koolleen hin jennee. Saayawoo. Akkam akkamiisa? Fakkeessu jira moo? Sirbu jira moo? Akkeessu jira. Maan jamta sanutti? Kunoo Haacaaluu meeqaffaa? Jaalalleen tiyya amala qabeetti yookaan nama gaarii ta'uu irraa kan ka'e yeroo bilbilu sirra bashattee narraa jira. Yaa sadaab. Waan bareedaa gooteree sumarraa achisii ta'e haasooyitaan. Waaw. Siikuu ta'e qabu. Ati kaayyabeef. Waaw. Yoon halkan tokko si bira bulee mee akkam na goota komantii jala barreessi. Sharmuuta alaadhaa kolkol. Beeksisa. Dhagayaa wal dhageessisa. Shamarran baalagee baalagummaan isaanii daangaa dabartee haraama hojjetuu fi dubbatuun akka qashaa itti haffallatuudhaan akka bishaaniin laaffateef takka biraan gahaa isiniin jenna. Yaa salaam. Ajaa'ibaa gaafii takkan isiniif qaba. Gaafiin ani isiniif qabus dubartiin dhalaaleen baalageen miidiyaa kanarraa haraama akka ajaa'ibatti dubbatu tun keessattuu waan dhiirti dubbachuu qaanfatu dubbattu. Wallaahi wabillaahi waan dhiirti dubbachuu qaanfatu ta dubbattu. Ni agartan namuu miidiyaa ni fayyadamtanii dhiiraan akkam jettiin barreeffamaan tuun sagaleen as baatee yoon halkan tokko si bira bulee mee akkam na goota komantii jala barreessi
Ayabo. Meeqa makhiyarra eessaatu sitti tola. Meeqa komanti jala barrees eessaa tola akka inni jechuun barbaade warra jallatee nama jallisu sharmuu karaa kolkolee irratti miidiyaa kanarra adaba hin janna yoo adabatan miidiyaa kana gubbaadha. Andalaan gartee akkana miidiyaa kanarraa godhatu tun akka kaafitti ammoo kan isin gaafadhu diqaalaadha moo ilmoo haadha abbaa qabduu naa deebisaa tana deebisaa diqaalaadha moo ilmoo diqaalaadha tune yoo waan ajaa'ibaa qabatte abibiriyya maal jettan koyeese sila haadha abbaa qabaatanii haadha abbaa isaaniitiif yaadanii waan hamtuun dubbatan mataa haadha abbaa isaanii qaqqabuu hin barbaadan ta'a. Dhugaa. Diqaadha akkan jenne haadha abbaa irraa dhalatan kan namni haadha abbaa malee hin dhalatu namni nama malee hin dhalatu. Kanaafuu maal jettame deebisaan teessan maali? Jaarsa namaa tokko janajjanii quufee jechuun isin eegalu waan. Quufeeti ni nyaatte. Eegala boodarraan jaartiin dhuftee na buuche. Anis ni jaaladha ishiinis ni jaalatte kamittiin dhiisiin ni taatime. Entaatu. Akkanumatti dhiisii wajjin jannee dhiiftaate ol kaate. Ati garuu dhiisuu qabda. Jaarsa namaa ka jaartii qabu osoo beektuu maa jaalatta? Jaarsa namaa osoo jaartii qabu jaalattee dhiisuun akkamitti taati? Isii kadhadhu qaba kaasii hayyamtuuti lammaffaa galta. Waaw. Biriciqqoo takka cabsuudhaaf dhagaan tokko gahaadha. Ayyee. Onnee takka cabsuudhaaf dachi takka gahaadha. Dubbachuu keetiin duratti maal akka dubbattu itti yaadi dubbadhu. Lafee cabxe malee onneen cabxe hin fayyitu waan taateef na amani. Dhugaa keessaniin lafee cabxe malee onneen cabxe hin deebituu jaa lafeen cabxee si deebitu abibee kiyya. Adda baatee jirtiiti. Waaw jabaadhu. Siitu kottas. Yeroo tokko hin dhufaa qoy. Hariiroo mucaa kana wajjin qabdu dhaabii mucaan kun badaa siif hin Rakkoo hin qabu an mucaa guddaa amanaan nan balleessu. Yaa salaam. Yeroo baay'ee deddeebi'ee sitti meera. Mucaan kun hiriyyaa siif hin ta'u. Akkamitti hin taane? Qabu obboleessa kiyya naaf hin dhiphatin ishee. Soogidda ofii jettu mi'a didduu dhakaa ta'e jedhe Oromoon. Dhugaa. Maal siin jedhaara gurbaan kun? Dhiisimee wanti inni haasa'u kun namaaf hin galu. Adda dhonneeti guyyaa kenna. Dhuyneeti. Atis turtee galtaati. Dhaaboolli kuma jeen. Jennaati. Obboleessi kan kee kun homaa natti tolaa hin jiru. Badiitee beekaa. Waan barbaade waliif ta'a. Inni jireenya akkanaa argee hin beekuuf malee akkamii akka namatti tolu. Yaa salaam. Adda aduu akkamiin nama gubaa? Anuu sirraa dhoggaa qoy. Deev maal ta'attamee akkana gornaafu? Indee Deev maal ta'atta? Taris. Maal ta'u kan keeti? Obboleessi kiyya sirrii naan jedhe ture. Waaw. Akkasi gaasii haati qaatu gorsoo obboleessi reeshiidhaame ittuma fayyadamii. Hayaa ittiin biraa deemus qabdi deebisaan taane deebisuuf hin sirra hin jirtu hayaa ittee fudhatteeti maalirra dhaabbatee inni akkana jechuu danda'e jettee suuta laaluu ni dandeessa alaal amma hubattee jirti galteefi jirti waaw. Faayettani. Oromoon lagaan wal qoodaa amantaan wal qoodaa walirratti hojjechaa wal diigaa oolu kun nagaa argachuu hin danda'u. Dhugaa. Hin danda'u. Oromoon tokko wal qooduus hin qabu. Tokkummaa Oromoo eeggachuu hin dandeenyu taanaan tokkummaa Itoophiyaa eeggachuu hin dandeenyu. Taana dubbiin. Kanaafuu tokkummaan Oromoo hin eeggamu taanaan tokkummaa Itoophiyaa eeguu hin dandeenyu jee Dr. Abiyyi. Kanaafuu maal godhuun nurraa eegama? Warri waan hin taane jirtan waa adabadha. Jecha dhugaati. Nagaa dhadhiis sibiraas wanta barbaade tokko iyyuu naaf guutaan jiru. Onneen koommoo nama tokko cina jirti. Kanaaf iyyuu hin dandeenye nagaa. Tokkichaan. Ati faayidaaf akkanatti dhiyaattee baay'isee amanuu baadhus shakkeera. Dhugaa waan as jaalladhuuf dogoggorri kanatti mul'anne. Turii
kee akkas irraa miiccasu qulqulleessee fi hiyyummaa kee kana biratti nagattee hin irraanfatiin. Galatoom ana takkatti na arrabsitu haala siif mijeessi. Garuu ati maal goote cubboo bireen na qabate. Faradduudha marii roota dhageeffattee qottee sun. Abiree baga gammaddi. Maal? Kanoon gurbichaa wajjin wal lolteerti. Maal jechuun? Anaan kun nan gammachiisu. Maaltu si gammachiisa ree? Dachee kanarraa wanti na gammachiisu naanii du'a qofaadha. Isheef jettee akkas taateen hin dagatte moo akkas jaallattu satti maa turte? Innis deem jedheeraan. Akkana jaallattu satti maa turte? Een itti maa turte? Kunnoo dhufaa jirti. I need your love, I need your time when everything's wrong. Sitti meen tureem kanu orma akkasii miidhu. An akkan si mararfadhu. Garaan koo akkasiif roora'u. Ati garuu gantuu taate. Abriiku jaalalli dhugaan falmataadha. Ituun beekiin miira kee ibsatta gaafa jaallattu. Kanaaf gaabbiidhaan keetti deebi'e. Si faana jiraachuu naaf fayya. Baay'een gadda. Abreen dur gaafa argatu qarshan tamas dhibba siif kennaa jiraachaa jaalalaan si waliin ture sun amma ofiif warra namaa qajeeleera. Inni rakkoo qabu anatu balleessaa kootiin onnee keessa qulqulluu madeesse gatiin jaalala kee immoo na gaafateera. Kana booda anaan bakka koo deebisuuf yaaluun gurummaadha. Ankaayyoo koorraas kaadheera. Siif hin malu kana booda abdii koos kutabbeera. Isaanaaf dhiisi. Ati qofaan eeyyamamaa ta'e malee laphee kenna qulqulleessa. Kanoo kubbaa miilaana goote xinnoo majeesiin gaddisiisuan atammas qarshii jaalachuu kee dhiistu. Natti hin jijjiiramin maaloo amala kee na wallaalchisiin akka hormaa maaloo akka duraa naaf tiisii wajjin jiraachuun barbaada. Hiyyummaa qofaaf ceephaasee faana jiraachuurra du'uu naaf wayya. Si irraanfachuuf fiidhee irra ga'eera. Na irraanfadhu tolee. Ya salam, ya salam, ya salam. Hiyyummaa tanaa wajji si wajji jiraachuurra duutu naa wayyaa. Wallahi duu shantu si wayyaa. Maaliif hiyyummaa ta'e ilaaltee si jibbitee waan deemteef jecha lammaffaa sodaadhaan jiraachuu manna sirraa haftee nagaa jiraachuu si wayyaa bibi. Waaw. Namni nageenya keessa isaa kan argatu gaafa sammuu isaatii fi qalbii isaa walitti araarsee deemuu danda'e qofadha. Waaw. Waaw waaw. Jecha ajaa'ibaati kam namni kan nagahee argachuu danda'u gaafa sammuu isaatii fi qalbiin isaa walitti araaramtee tasgabbaa'ee. Waaw. Qoosaan kun kolfaas na jeessa waan ta'eef warri du'uun barbaanne viidiyoo kana hin ilaalina jecha. Ilaalla. Dara tokkotu kaampii keessa jiraata. Qumaara taphata. Ayabo. Duroota wajjin qumaara suma taphachaa jiru inyaata yeroo hundumaa. Ati aaranii namichi kuni waa tokko hojjisiiseera malee akkamittiin nu nyaatadhanii deemanii hoogganaatti himan. Hoogganaan isaa aaree waametu namichaanii lammaffaa qumaara akkan taphanne sina dabaa jedheeni. Namichi dhiisu didee ammas deemee isaa wajji yeroo qumaara taphate inyaate ammas yeroo hundumaa waan nama shakkisiisu isaan gaafata waan ta'eef jarri bakka shawaramanii inyaatamu yeroo hundumaa ammas deebanii itti himan hoogganaa isaaniitti. Hoogganaa isaaniitti himnaa waame namicha waametu lammaffaa qumaaraan taphatisiin hin jenne jennaan si wajjin kan dhumaa taphadhu jedheen. Akkamitti anaan akkasaan jettaan hoogganaa keessan miti manaa aareet namichi haa taphannu jedheen. Hudduu keessan bitaarraa godaannisa qabdu jedheen. Hoogganaan qabduudhaanitti 10,000 qabsiisan. Achi booddee namichi baafateetu yeroo itti agarsiisu godaannisa homaayyuu hin qabu. Hin nyaatan. Nyaataninnaan wantoota hundumaa sabsaaba nama maayikii qabatanii ta'u hundumaa sabsaabanii. Kaameraa jin qabachiisu. Biiroo keessaa bahee ta'u hin beekne kunoo qabsiisananii nyaadhee akkamitti nyaatteedhaaniin. Hudduu keetirraa godaannisa qabdanaan jennaan hin qabuun jedheeni qarshii 10,000 nyaadheennaan hundumtuu maal taatan jennaan lakki maali? Nu wajjini hudduu hoogganaa keenya nan laala jedhee qabsiiseera. Waaw. Sammuu dhagaa dubbiin. Bolo. Sai.
Waaw dubbiin hamileedha garuu maal ta'u xiyyaan birqaadha qabdi. Xiyyaa barana fuudhesan gizeenni karaa hojii deemu laata. Haayee. Xiyyaa barana fuudhesan gizee gara hojii deemu. Akkana goggoishiti mana keessatti. Walumaa galatti nama ija gurguddaa wajjin bultiin gaariidha. Namni ija gurguddaa ala kana kan waa gadee gaafa. Jeeqa. Ala gadi leegu. Arrate. Kana dadeemtu. Namni ija dheeratu faayidaan qabu. Amadara warra wayda gurguddatu qomachuudhaa deeman malee waan biraatii miti. Gurraacha bara. Maraataa. Adda. Hojii manaatti ta'e jettu. Adii. Akam jechuudha waadiidha kiyya. Kararraa kana malee kabaran qabu. Maal taati sinsa maal taatan? Aabun warraas maraatti jirta. Fayyaan qabdu. Arrate. Maal adii? Ni maal taati kun? Gurraacha kun. Maali qabame? Maraachuun hambaqa. Biicaadhi. Sitti mul'ata tifaan ogulama. Biicaadha. So gurbaan akkam ta'e. Maraachuutti hin jiraasa. Diimaa miti. Adii miti. Gurraacha. Ishi guyyaa lama booda. Diimaa. Miti. Saayiba. Jecha namaa jala deemi. Jechi namaa si maraacha. Wallahi waan ajaa'ibaati. Maaliifi qamisni ati uffattee deemtu kun diimaadha, gurraacha miti, biicaadha, adiidha. Abbaa. Waan fadhanaa jaani fadhu fokkotaa ta'a, fadhu bareedaa ta'a, fadhu fayyaa ta'a, fadhu ciramaa ta'a. Wanni keekeeti akka ittiin manaa baatee ni beektaa. Tanaafuu jecha namaa as gubbaa kaayee bira deemi bira. Yookaan gadhiista. Waa kabajaa gaarii. Kamadii warra baalee. Gaadaa basaasa. Arrate. Sirriitti ilaaltee miti. Orjinaala moo forjiti? Forjiti fakkaata. Namni dabbaa qabu nama umriidhaan deemee jiru sirriitti ilaalaa jirra. Nuu miti qashawwattan. Wallahi hin beeku. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa eenyu? Pirezidaantii naannoo Oromiyaa. Hin beeku eenyu jeesima. Abiyyi ni beekaa. Dhaabbichuu ni beekaa. Mangistuu Hayilamaariyaam. Lammaa. Lammaa Magarsaa. Lammaa Magarsaati. Akkana kan namni gaafa maarreedhaa gurra dhabe adaraa maarree jaayettee. Laal mana hojii baaneemi akka kaleen tanaan fadhoon. Afaan hin qabdu ati. Afaan hin qabdu miti miti yoo kaleen tanaa sumaan narraa bu'u. Afaan qabaannaan Obboleessa jeetii si dhiisee. Tuntiyyaa. Ladhaabi yoo maaltu teetiinti. Hayi. Kalees kutattee arraas hin kutattu. Arratees. Tuntiyyaa. Maaltu teetiinti. Ati maali afaan hin qabdu ati dhiirri. Ooni maqaa ooni. Obboleessaa yaaddu jechuudha. Obboleessaa yaaddu. Obbolummaan akkanaan jirtu. Kutattee kalees arraas kutachuudhaan. Anna saayiba kiyyo dhalaa irratti obbolummaan hin beeku. Amma deemte. Taana deemtu. Sifaami naasirra beekaa naasirra beekaa osoo Tu होने लगा मैं तेरा रा तू मेरी भी होने लगी कैसे ये हुआ मगर ना है मुझे ना तुझको होते खबर पर ये दिल
अब से है कहने लगा हाँ लाल वहाँ नथी ना कबू भी जुड़तो फूड है होटेल Tanah tadi yang tu lah. असली अमान था लाल फूडी थी अरफ और जन्नत बगुमा और कब ने हो आओ देम तो शैतान मिचोन शैतान ने पकाती आओ बगुमा शैतान आओ जिरफित Itu yo syaitan apa kati bagu syaitan awak jerap ini. Wow. Kami dah kau. Wow, apa ni kau sih? Wow, hamile dah kau, bakal hamile kau bati tanam. Akan nanti osok tinta buatin sih saat apa timba lah sih. Wow. हेलो हेलो जा रहा है Arate. तोला ये गनमा सुना कारफ नहीं है कहना मैं साथ करना दिन बिलाया Aye. A few moments later. हेलो अभी नहीं दे वो Arate. देखो ना सुसी अरे ले ले कबे देखो मावर Arate. आइए चो Cawi. Kau ada masa turun. Amma semua. आइए अभी भी मैं वो भी ओ अकर अब तिमर करने पे चुप है ना काम बुलाइए Arate. Amma waberat. Amma. mau mali aja di mana aja kalau mau film itu ya mah siapa 3 hours later. Amma. يا رب يا جمال ما بينا كناتو Mana aja tu itu betul. Sedang sejalan kan? Arate. Re. Hero beri sendiri wo yoi. Ayah mesir buat aku siapa? Ayah cak gua ya itu. Nanti kalau ya setelah video mana? Ini berarti mau gua ya. Jangan masalahkan kabar. Di sini ubah kais turun jalan lambai itu. Arate. Jufte kan? Amma tuntu berkorban di mana? Arka gutu orang dawana ulte ayah deget. Ayah di fam. Kalau di sana jalan lambe itu, amma arsite isa katra bula bagasi. Wow. Arate. Hai abu. Mali koi. Kayak itu mah garu. Mali koi. Kayak itu mah bukan amat. Mali silki dura kayak sini as kamu mali onne beranjuro. Wah, nudi fada. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya ka viidiyoon keenya ka hanga ammaatti daawwanne kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan.